Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee Tawaahidoo biyya keessas alas kan jirtan hordoftoonni chaanaalii Dhangaa Lubbuu hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana gaafiiwwan shakkitoonni kaasan gaafii fi deebii kallattii badhee isinii dhiyaadhee jira. Kutaa kana keessatti shakkitoonni waa'ee taabotaa irratti gaafii isaan kaasan deebii guutuu daqiiqaa muraasa keessatti qabadhee waan isinii dhiyaadheef hanga xumura sagantaa kiyyaatti yoo na hordoftan bu'aa guddaa irraa argattu. Isarras darbitanii warreen gara chaanaalii Dhangaa Lubbuutti haaraa taatanii dhuftan baga nagaadhaan dhuftan ol jedhee isin simadheera. Subscribe gochuudhaan yeroo yerootti sagantaa afuraa sirraa darbu hordofaa. Chaanaalii kanarra warreen hin jirre akka qaqqabuuf like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessaniin biraan gahan isiniin jedha. Kallattiidhumaan gara qophii keenya guyyaa irraatti darbina. Manaafiqoonni yookiin shakkitoonni macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 10 irra jecha jiru kaasuudhaan taabonni ortodoksiin itti fayyadamaa jiran taabota osoo hin taane bultoo Waaqayyoo osoo hin taane kan Waaqayyo eeyyame osoo hin taane kan Waaqayyoon hin jaallanne xaawotiidha. Isini warri ortodoksii taabota jettanii kan isin qabattanii deemaa jirtan waan duubattafaadha. Macaafa qulqulluudhaan aladha. Amantiin keessan sirrii miti. Wanti isin gochaa jirtanis sirrii miti jechuudhaan macaafa kanarratti bu'uureffatanii amantaa ortodoksii qeequ. Gaafa isin qeeqnu immoo lafaa kaanee osoo hin taane macaafa qulqulluu bu'uura godhannee ragaa godhanneeti. Waan ortodoksiin fayyadamaa jiru waan isin baattanii taabotadha jettanii fuuldura baatanii ayyaana waggaa irratti isin kabajjan wanti mana qulqullummaa Waaqayyoo keessa jiru sun xaawotiidha. Ragaasaa immoo akka inni xaawotii ta'e harka namaan akka hojjetame harka namaan akka tolfame macaafa Ermiyaas boqonnaa 10 irraa kaasaa dubbifadhaa jechuudhaan macaafa kana nu ergan. Waliin dubbisna. Dubbiin kun dhuguma moo dhugaa miti? Macaafni qulqulluun kun maal jedhaa? Dhuguma dubbichi wanti nu gochaa jirru sirrii miti jedha yoo ta'e amma yoonaayyuu dogoggorreerraa jechuudha. Macaaficha immoo hubannee ilaallee nuti dogoggoruu fi warri shakkitootaa kun dogoggoruu ofii isaan immoo gananii Waaqayyoon nu gansiisuudhaaf deemuu isaanii kan nu araarsuu danda'u macaafa qulqulluudha. Macaafa raajicha Ermiyaas boqonnaa 10 lakkoofsa 1 irraa kaaseen suuta jedhee isinii dubbisa sirriitti dhaggeeffadhaa. Isin yaa namoota Israa'el wanta Waaqayyo isinitti dubbatu dhaga'aa jedha. Rakkoo guddaa kan ta'e dhaga'uudha. Dhaga'uu qofa osoo hin taane hubachuu dadhabuun namoonni akka Waaqayyoon ganan isaan taasiseera. Kanaafuu warreen gaafii kana gaafattanis ijoollee Tawaahidoo warri mana kiristaanaa keessa jirtan ortodoksii kan taatanis sirriitti dhaggeeffadhaa. Hubadhaa. Waaqayyo isin amala saba warra kaanii hin fudhatinaa. Isaan duukaa buutanis milikkita garaagaraa Waaqa keessatti yommuu argitan hin nayinaa. Seerranni waaqessuu saba kanaa wanta waa'ee hin baafnedha. Isaan muka caakkaa keessaa jiksanii namni muka soofuu beeku qottoodhaan muree tolchee bifa ittiin baasaa. Meetii fi warqee itti uffisee hin miidhagsaa. Ol kaasee erga dhaabee immoo akka inni hin kufnetti burruu isaan hin cinqiraa. Itti rukutees hin jabeessaa. Waaqolii tolfamoon isaanii wanta nama fakkaatee
bineensa sodaachisaadhaaf maasii buqqee dheedhii nyaatamu keessa dhaabbatu in fakkaata. Isaan dubbachuu adeemuus waan hin dandeenyeef namni isaan baatee hin adeema. Isaan nama miidhuu yookiis nama gargaaruu hin danda'ani. Kanaaf isaan in sodaatinaayi jedheedha. Kana fudhachuudhaan shakkitoonni kan isin baattanii deemtan xaa'otii jedhan akkuma jalqabarra kaase lakki. Oromoon gaafa mammaaku maal jedha seetan? Kan lafaa fuudhaatti kan okaa nama buutii. Udduu namaan laalaatti udduun ofii mul'atti jedhe. Ortodoksiin gonkumaan dogoggorre. Sirriidha. Warreen akkana gochaa turan ni jiru. Ermiyaas maaliif dubbate yoo jettan? Warreen haala kanaan muka caakkaa keessaa muranii soofanii bareessanii bifa itti godhanii dhaabanii sabni Waaqayyoo warri ta'anis akka kufanii isaaniif sagadaniif dirqisiisaa turan jiru. Eenyu faan? Kan akka mooticha Nabukadnezar Baabiloon keessatti waaqa tolfamaa dhaabee namoonni akka jilbeeffatanii sagadaniif taasisaa turanii jira. Namoonnis jecha ajaja isaa dhaga'anii waaqa tolfamaa sanaaf sagadan. Ijoolleen sadan garuu Anaaniyaa fi Azaariyaa Misaa'el isaan jedhaman macaafa Daani'el boqonnaa 3 irraa kaasanii gaafa dubbinu seenaa isaanii akkuma argan lakki yaa mootii ati waggaa 100 moo'ii jiraadhu garuu si kabajni waaqa tolfamaa ati waaqessitu kanaaf garuu hin jilbeeffannu. Nuti waaqa qabna. Waaqni keenya immoo rakkina kana keessaa nu oolchuu danda'a jedhanii warra dhugaa ba'an. Waaqni harka kiyya keessaa sun oolchu kun isa kamii? Yaa ijoollee jedhee gaafa inni gaafatu immoo oolchummaa yoo ta'e Waaqayyo inni nuti waaqeffannu harka kee keessaa ibidda kana keessaa nu baasuu ni danda'a ni amanna jedhanii amananii waaqa tolfamaa fi ibidda Nabukadnezar bobeessee ijoollee sadan itti naqee ijoollee sadan Waaqayyoon qabatanii amantaadhaan cimanii barbadeessaniiru. Macaafa Daani'el boqonnaa 3 lakkoofsa 25 dubbisaa. Lammaffaa waaqa tolfamaa warreen jedhaman taabonni Tsiyoon Israa'el keessaa booji'amtee biyya Filisxeem deemuu ishee macaafa Saamu'eel boqonnaa 4 irraa kaastanii yoo dubbistan dhugaa jiruun argattu. Warri Filisxeem immoo waaqa tolfamaa amma macaafni qulqulluun yookiin Ermiyaas dubbate kun Daagon kan jedhamu akka waaqessaa turan beektu. Taabonni Waaqayyoo taabonni Tsiyoon waaqa tolfamaa warra Filisxeemotaa barbadeessuusaa yoo dubbisuullee baattan dhageessaniittu. Waaqa tolfamaa jechuun isadha. Yeroo nun ga'u malee kan akka waaqa tolfamaa Ba'aal waaqolii arkeen mootonni darban waaqessaa turan hedduu isaanii jiru. Isini waaqolii tolfamoo waaqa arkee mootonni darban osoo hin beekin Daabiloos wajjin firoomanii namoonni akka itti bulaniif taasisaa turan. Ofii isaanis itti bulaa turan. Isaan taabota Waaqayyoo fakkeessuun keessan ortodoksii dhiibuu keessan miti. Ortodoksii hadheessuu keessan miti. Eenyu hadheessuu keessan? Waaqayyo uumaa keessan hadheessuu keessan Waaqayyo dhiifama isiniif haa godhu. Kanaafani kan lafaa fuunatti kan okaa nama buutii kan jedhan. Ortodoksii hadheessina jettanii ortodoksii balleessina jettanii soomni sin gootan tasayyoo ortodoksii irratti homaa tokko fidu. Mana qulqullummaa irratti daba tokko fidu. Dabni keessan Waaqayyo walitti buutanii cubbuu hojjettan namni cubbuu hojjetu immoo firdiin isaa mindaan isaa du'adha. Kana taabonni harkaan soofamee namoonni callisanii caakkaadhaan muranii kan hojjetan miti. Taabonni Waaqayyotu hojjete. Taabota Waaqayyotu kenne. Waaqayyo hojjechuusaa macaafa qulqulluu keessaa bal'iseen isinitti masirritti dhaggeeffadha. Taabonnii fi xaawotiin tokkummaan qabu. Taabonniif xaawotiin tokkummaan qabu. Kana immoo macaafa qulqulluu keessatti barreeffameera. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irraati kaasnee gaafa dubbisnu sirriitti qulqulluun Phaawulos waa'ee kanaa dhugaa ba'eera. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6
lakkoofsa 14 irraa ka'eetinan isinii dubbisa. Maaliif sirriitti faakkanuu ta'uu danda'uuf. Sirriitti faakkanuu ta'uu danda'uuf. Akkana jedhee Phaawulos dubbateera. Warra hin amanne wajjin walitti hin hidhatinaa. Qajeelinni fi jallinni maal walirraa qabu? Ifnii fi dukkanni tokkummaa maalii qabu? Kiristoosii fi seexanni akkamitti walii galu? Inni amannee fi inni amane qooda maalii wal biraa qabu? Manni qulqullummaa Waaqayyoo fi Waaqni tolfamaan akkamitti walii galu? Waaqayyo jiraataadha. Nus mana qulqullummaa isaa keessa jiraannaa jedhe. Ilaala. Manni qulqullummaa Waaqayyoo fi Waaqni tolfamaan hariiroo maalii walii qabu? Taabonni fi xaawotiin hariiroo maalii waliin qabu? Waaqayyo jiraataadha. Bara baraan jiraataadha. Nus immoo mana qulqullummaa isaa keessa maal goona? Ni jiraannaa. Kanaafuu xaawotii fi taabonni tokkummaa takka illee hin qaban. Akkan jalqaba isinii kaase xaawotii harka namaatu hojjete. Taabota immoo harka Waaqatu hojjete. Lakki yoo jettan ragaan isaa kunooti. Lakki yoo jettan ragaan isaa kunooti. Macaafa qulqulluu irratti seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irratti Waaqayyo Museedhaan akkana isaan jedhee itti dubbateera. Seera bahuu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 irratti ammas Waaqayyo Museedhaan tulluutti ol ba'ii gara koo koottuu achi turii isaan jedhe. Eenyu jedhaan? Waaqayyo. Ani taabota dhagaa seeraa fi abboommii sabni kun akka ittiin gorfamu ani irratti caafee sitti nan kennaa. Kana irratti Museen Iyyaasuu gargaartuu isaa wajjin ka'ee tulluu Waaqayyootti ol ba'ee. Ilaala. Waaqayyo egaa amma Museen tulluu irratti ol ba'ee taabota Waaqayyoo harkaa fudhate. Taabota Waaqayyoo harkaa fudhate. Ilaala. Gaafa taabota kana kennuuf immoo Waaqayyo akkasumatti harka duwwaa miti kan inni isaaf kenne. Seera bahuu boqonnaa 32 lakkoofsa 12 irraa kaasnee dhiifama 16 irraa kaasnee gaafa dubbifnu akkana jedhamee barreeffameera. Museen deebee tulluurraa gad bu'e. Gabatoonni dhugaa baatu sun lamaan isaa harka turan. Caaffanni keessa fi duubaan gabatoota dhagaa sana irratti caafamaa turan. Gabatoota dhagaa isaa gabatoota dhagaa sana Waaqayyotu hojjeteedha. Afaan Amaariffaan taabota jedha. Manaafiqoonni garuu hiikaa kana gaafa hiikan gabatoota dhagaa jedhan. Haa ta'u taabota ta'uusaa beeka. Harka eenyutu hojjete? Harka Waaqayyotu hojjete. Gabatoota dhagaa sana eenyutu hojjete? Waaqayyotu hojjete. Caaffanni gabatoota dhagaa sana irratti qirixames caaffata Waaqayyooti. Bakka. Egaa jalqaba akka kaasne waa lama kaasneera. Inni jalqabaa xaawotii kan hojjetan harka namaatiin jenneera. Taabonni garuu harka eenyutiin hojjetame? Harka Waaqayyootiin hojjetame. Harka eenyutiin irratti barreeffame? Harka Waaqayyootiin irratti barreeffame. Taadaa Waaqayyoo saba isaadhaa fi Museedhaa fi xaawotii kenneere. Ara Waaqayyo isin amaaru. Taabonni Ortodoksiin qabattee jirtu xaawotiidha jennaan Waaqayyo Museedhaaf xaawotii kennee jechaa jirtu. Itti gaafatamtu kanatti immoo eenyu sin gaafata? Waaqayyotu sin gaafata. Maaliif? Waan Waaqayyo kenne sirrii miti jechaa waan jirtaniif. Taabonni Waaqayyo bultoo Waaqayyooti. Waaqayyo irratti kan mul'atudha. Ulfinni Waaqayyo kan ittiin mul'atudha. Ortodoksiin taabota maaliif qabattee hanga dhumaatti jalqabarraa erga Musee irraa ka'ee hanga yoonatti maaliif qabattee turte yoo jettanii gaafii gaafattan taabonni Waaqayyoo bakka Waaqayyoo fi dhalli namaa itti wal arganidha. Bakka gabaabatti bakka taabonni jiru Waaqayyo jira. Taabota Waaqayyoo bultoo Waaqayyooti.
bakka dhalli namaa fi waaqayyoon itti wal argan bakka taabonni jiru. Kanammoo waaqayyotu dubbate. Kanammoo waaqayyotu eeyyame. Koottaa sinitti agarsiisa. Seera lakkoofsaa irra dhaqaa. Seera lakkoofsaa boqonnaa 7 lakkoofsa 89 irratti akkana jedhamee barreeffameera. Seera lakkoofsaa boqonnaa 7 lakkoofsa 89 irratti. Museen waaqayyo wajjin dubbachuudhaaf dunkaana itti wal ga'anitti yommuu wal lixe teessoo araaraa isa saanduqa dhugaa baatu irra jiru irra kiruubeel lamaan gidduudhaan sagalee isatti dubbatamu dhagahee waaqayyotu isatti dubbateedha. Gara mana qulqullummaatti gara dunkaanatti erga ol seenee ergamoonni waaqayyo kiruubeelii fi suraafeel bitaaf mirga bakka jiran gidduudhaan sagalee dhagaheedha. Sagalicha gaafa dhagahu immoo sagalichi immoo kan waaqayyo tureedha. Bakka Ortodoksiin sagalee waaqayyo dhagahuudhaaf bakka taabonni jiru bultoo waaqayyo duratti yoo hunda luboonni waaqayyo aarsaa xaanaa dhiyeessanii waaqayyoodhaaf galata galchu sagalee waaqayyo dhagahuudhaaf dhaqu. Manni qulqullummaa waaqayyoos bakka sagalee waaqayyo itti dhagahamu waan ta'eef. Mee sagalee waaqayyo kana akka dhageenyuuf eenyutu iyyame? Waaqayyotu iyyame. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 22 irraa kaasnee gaafa dubbisnu waaqayyo akkana jedheera. Museetti waan dubbatee qaba. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 22 irraa kaasaatii sirriitti dubbisaa. Maaliif yoo jettan waaqayyoon waan inni ajaje akka dhageessaniif. Ani garuu wal siqee isinii dubbisa. Seera bahuu boqonnaa 25 lakkoofsa 17 irraa ka'ee isinii dubbisa. Teessoo araaraa dheerinni isaa dhundhuma 2 fi walakkaa bal'inni isaa dhundhuma 1 fi walakkaa warqee qulqullaa irraa tolchi jedhee waaqayyo Musee ajaje. Kiruubeel 2 warqee tumamaa irraa tolchiitii gara lamaan fiixee isaa teessicha araaratti kaa'i jedheen. Kiruubeel isa tokko fiixee gar tokko irratti kiruubeel isa kaan immoo fiixee gara isaa kaan irratti tolchi erga jedhanii kiruubeel koochoowwan isaanii teessoo araaraa gubbaatti bal'isanii haa golboobanii fuula isaanii immoo walitti garagalchanii gara teessoo araaraa haa ilaalu jedheen. Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 irratti ergamoonni waaqayyo kiruubeelii fi suraafeel jedha teessoo isaanii 6 lamaan shabshabanii lamaan golgatanii lamammoo walitti rukutanii gamanaa fi gamasii walitti lallabanii waaqayyo gooftaan qulqulluudha 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 waliin jedhudha. Ergamoonni waaqayyo kan golgan taabota waaqayyo bakka taabonni waaqayyo itti argamu akka tolchuudha waaqayyoon Museetti kan himaaru bakka ofiisaatti itti argamu itti isinii deebiin isinii dubbisa. Kiruubeel lamaan koochoo isaanii araaraa gubbaatti bal'isanii haa golbooban fuula isaanii immoo walitti garagaree gara teessoo araaraa ilaalu. Teessoo araaraa sana gidduu saanduqicha irra kaa'i. Saanduqicha keessa immoo dhugaa baatu ani siif kenne sana kaa'i. Dhugaa baatu jechuun abboommi kurnanidha. Ani achitti sinin argaa jedheen. Achitti maalan godhu? Sinin argaa. Bakka teessoo araaraa irraan kiruubeel lamaan saanduqa dhugaa baatu irraan isaa gidduudhaan abboommi ani si abboome Israa'elitti hundumatti ni himtaa jedhe. Achittan si arga jedhee waaqayyo Musee wajjin bakka itti beellama qabateedha. Maaltu taabonni waaqayyo? Taabonni waaqayyo immoo eessa jira? Mana qulqullummaa waaqayyo keessa jira malee addaraasha keessa hin jiru. Argitanii? Garaagarummaan keenya kanadha. Nu arrabsuu kaatanii ofii keessaniif maaf of arrabsitan? Nu miidhuuf yaaddanii maaf ofii keessan miitan? Lubbuu keessan miitan malee nu waan nu miitan hin jiru. Tole itti namantoo ta'e isa lafarra jiru isa waaqayyo kenne Museedhaaf kenne itti namanu yoo jettan immoo taabonni waaqayyo samiirra yoo jira. Gaafas egaa wangeelaa Maatewos irratti boqonnaa 25 irratti inni barreeffame guyyaan oolonni fi re'oonni itti addaan ba'an hin dhufaadha miti. Warreen cubbamoonni gara bitaa warri qulqulloonni gara mirgaa deemuudha. Kun immoo kan raawwatu samiirrattidha miti. Qulqulloonni gara samii deemu. Kanaafuu taabota waaqayyo isaaniif qopheessee jechuudha achitti. Maal akka godhaniif akka waaqayyo wajjin itti wal arganiif biyya lafaa irratti mana qulqullummaa keessatti taabota karaa taabotaatiin bakka taabonni jirutti sabni waaqayyoo fi bakka mana qulqullummaan jirutti sabni waaqayyoo fi waaqayyo wal arganiif. Gaafa immoo lubbuu isaaniidhaan gara samiitti ol ba'anis maal akka godhaniif akka wal arganiif waaqayyoon qopheesseef. Carra qabeessadha nuti dhuguma dubbachuudhaaf taanan ortodoksiin carra qabeetti
lafarrattis waaqayyo argiti samiirrattis waaqayyo argiti kunoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 kana booddee manni qulqullummaa waaqayyo inni waaqa keessa hin baname qulqullootaaf gaafa sana ni banamaaf gannan akka isaan galan akka isaan dhaalan akka isaan achi keessa jiraatan waaqayyo gooftaan samii fi lafti osoo hin uumamin dursa kan inni isin qopheesse gara mootummaa abbaa kootti koottaa galaan isaan hin jedhee qulqulloota isaadhaan oolotaan warra fakkeeffamaniif warra qopheesseef gaafas banamee fi itti galu laala itti galu gaafas abeet maatu ko mataadal kono kan arguun ko waan guddaadhaan carroomudha mootummaa waaqayyo banamee arguun kanaafuu gaafa sana ni banameen ni baname nan arge saanduunni kakuu waaqayyo mana qulqullummaa isaa keessa nan arge balaqqeesse sagaleen biraa qaqaweenis wal jalaa qabe lafti sin socheedha abeet gammachuu guddaadha kunoo waaqa waaqayyoodhaaf haa galatu ortodoksiidhaaf ijoollee isaadhaaf taabota kan kenne ijoollee isaadhaaf iddoo qulqulluu kan laate galanni falfannaa waaqayyo haa ta'u kana caala carroomuun hin jiru dhugaa tuttuxxanii dhugaa nuti hin beekne akka nuti barannu taasistanii warri hin beekne akka baratan taasistan waan ta'eef carroomu kanaafu taabonni lafarra jira ijoolleen waaqayyo bakka itti ta'a waaqayyo fi dhalli namaa fi waaqayyo itti wal argan lafarrattis waaqayyo wajjin karaa taabotaan wal argina samiirrattis immoo akka waaqayyo wal hin dhabne akka isaa wal arginuuf samiirrattis nu qopheesse kanaafu taabonni xaawotii miti yoo sinii galuu baate tokko jettanii osoo barattanii yoo gaafachuu yoo siniif hin galle osoo gaafattanii cubbuun qabu gaafachuun bari cubbuun qabu beekanii garuu gara cubbutti deemuun immoo egaa maal goona ree namni lubbuu isaa yoo oolfachuu barbaade lubbuun isaa harka jira guyyaa fayyinaa sarra ibiddis kunooti bishaanis kunooti kan barbaadanitti harka keessan kaayede bara dhumaatti immoo diinonni waaqayyoon akka arrabsaniif jawwichaaf arrabni isaaniif laatameera jedhee mul'ata Yohaannis keessatti bara dhumaatti kaawameera kanaafuu inni kun raawwachuun immoo dirqamadha waa'ee taabotaa waa'ee waaqayyo isin kan arrabsaa jirtan dhala namaa miti ortodoksii miti waaqayyo irratti kan ka'aa jirtan waan ta'eef bara dhumaati waan ta'eef egaa ijoolleen ortodoksii beekuu kan qabdan bara dhumaa kanatti egaa warra baduudhaaf ka'an faana baduun gaarii miti macaafa fakkeenyaa boqonnaa 16 lakkoofsa 4 dubbisaa qulqulloonni waaqayyo waan hundumaa waan uumeef qaba jalloota iyyuu guyyaa firdiitiif uumeedha barri dhumaa barri firdii ga'uu ga'eera girdiif callaan yeroo itti addaan ba'uu ga'eera waan ta'eef kanaaf yeroo kana gaabbii galuudhaan amantaan keenya dhugaaf sirrii ta'uu ishii qabannee amannee jabaannii dhaabbachuun nurra jiraata kutaa ja'affaadhaan walitti deebinaa waaqayyo isin faana haa ta'u hiriyoota keessaniif immoo ni fayyada yoo jettanis sheer gochuudhaaniin laayik gochuudhaan hiriyoota keessaniin biraan gaa chaanaalii dhangaa lubbuu sabiskiraayib gochuudhaan yeroo yerootti sagalee waaqayyo isinii darbu isa ulfaata irraatii baradhaa dhaggeeffadhaa isiniin jedha waaqayyo isin faana haa ta'u sibaatal egzaabeer